Koomishiniin marii biyyaalessaa erga labsiin hundeeffamee eegalee garaagarummaa yaadaa fi waldhabdee biyyattii keessatti mudatuuf yaadota furmaata ta'anii fi rakkoo karaa nagaa fi tasgabbii qabuun furuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Hojiilee qophii duraa fi raawwii hagaamaa akkasuma hojii kallattii gara fuulduraa koomishinichaa irratti koomishinar Dr. Yoonaas Adaayee OBN Horn of Afrikaa waliin turtii taasisaniiru. Turtii isaaniin raawwii hojii hagamaatti jiru ibsan. በሀገራችን አውድ የሚመቸውን መርጠን እንድንወስድ ስህተቶችን እንዳንደግም በጣም ረድቶናል። መሪም ቢያሌሳ ኩን አከ ሚልካው ሙጠኖ ቢዮታ ገረገራ ቆደኔራ ኩናሞ ዶጎጎሮኒ ከናን ዱረ ሙደተን አከ ሂኑመምኒ ከንገርጋሩታ በቆና ቆጲ ኬሰት ሆጂ ሚልካ ሆጀኔረን ጀዳም ቆጲ ኬሰቲስ ናኖሌ ቢየቲ ገረገራ ፊ ትግራይ ነለቲ ናኖሌ ሁንደት ፕሬዝዳንቶቶ ወሊን መሪያኔራ ሆጂ ከነ ኬሰት ደንቃና ከንጅራኔ ቆንዳልቶት ኮሚሽንቻ ፊ ናኖሌ ወልቁነምሲሰ ወሊን ሆጀተማ ጅራ ይሮ አማ ከነሞ ናኖሌ ሲዳማ ድሬዳዋ ሐረር ጋምቤላ ፊ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዴሙን ሆጂን ሂርማቶታ ፊ አጀንዳ ከኡምሳ አደባሱ ሚልካይናን ጡሙራሜራ ናኖ ጋምቤላ ፊ ቤኒሻንጉል ጉሙዝት ሆጂወን ሀፈንጅሩ Dr. Yoonaas koomishinichi hojiilee qophii fi gartokkeen raawwii hojii eegaluu imanii bakkeewwan hirmaattotaa fi ajandaa adda addaa baasuuf deemametti hojiin jajjabeessaan hojjetamuusaa dubbatan. በውይይት እናምናለን በውይይት ችግሮቻችን ይፈታሉ ብለው adeemsa hanga ammaatiin mariitti amanna mariin rakkoo keenya ni furanna yaadota jedhantu ture annaannoo sidaamaa 75 ture aanaalee 45 bira gahutu narra ture marii hawaasaa fi paartiilee murkattootaa waliin taasifneen ajandaawwan bu'uurarraa rakkoo furuu danda'an irratti mari'anneerra. Koomishinichi bakka buutota uummataa waliin marii taasiseen yaadota marii biyyaalessaa fi haqa yeroo ce'umsaa irratti burjaajiin jiraachuusaa adda baaseera jedhan. የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ስራው መሰረታዊ በሆኑ በመዋቅራዊ ምክንያት hojiin koomishinii marii biyyaalessaa inni ijoon nageenyi waaraa fi ijaarsi biyyaa itti fufiinsa qabu akka jiraatu galtee walitti qabuudhaan haqni yeroo ce'umsaa hawaasaaf sirritti ifa ta'uu qabam. Koomishinar Yoonaas Adaayee koomishinichi bara 2016tti naannoo Tigraay dabalatee naannolee biyyattii hundatti hojii bu'a qabeessa hojjechuun kaayyoo hundeeffameef milkeessuuf itti gaafatamummaa itti kennamee kan baatu ta'uusaa eeraniiru. የ2016 ደግሞ የናንተ በተለያየ ሚዲያ ድጋፍ እጅግ የምንፈልገው ነው የሚሆነው በረኩመ ለማፍቁደጃት ሆጂን ሁበኖ ኡሙ በሊናን ሆጀተሙ ቀበም ሐዋስኒ መሪን ቢያሌሳ ነፈየደ ከንኮት ጀዴ እቲ አመኑን ደገሩ ቀበም ብይ ኬኛ ብይ አዳፍ ዱዳ መታሼ ቀብዱዳም ረኮ ኬኛ ኦፊ ፉረነ ኢላልቺ ጀዱ ደጋጉ ቀበም hojii koomishinicha caalmaatti milkaa taasisuuf qaamni hunduu tumsuu akka qabu waamicha dhiyeessan.